Harka fuunee daawwattoota keenyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa dhaqqabu oduu qabannee dhiyaannee jirra. Poolisoonni liyyuu haayilii kan hoomaa waraana biyyattiin deeggaraman ammas daangaa Oromiyaa ugguun namoota irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiran akkuma itti fufeetti jira. Kun geggeeffamaa kan jiru godina Baalee aanaa Raayituu keessatti yoo ta'u, jiraattota irratti dhukaasa roobsaniin namoonni 3 madaa'uun himamee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti dhiyaata. Hidhattoonni liyyuu haayilii jedhaman kun wayita garagaraatti daangaa Oromiyaa humnaan cabsanii seenuun erga tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatanii booda qabeenya saamaa jiran. Dhiheenya kana godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii magaalaa Minootti lola uummata irratti bananiin nama tokko yoo ajjeesan namoota 6 madeessuun kan dagatamu miti. Kana kan mi'eeffatan milishoonni kun ammas gara godina Baalee imaluudhaan aanaa Raayituu keessattis namoota 3 irraan miidhaa dhaqqabsiisanii jiran. Jiraataan aanaa Raayituu akka nuuf himanitti poolisoonni kun yeroo gara yerootti daangaa Oromiyaa humnaan sarbanii seenuun jiraattota irraan miidhaa dhaqqabsiisuun itti fufee jira jedhan. Namoonni 3 miidhamuu nuuf himanii ammas daangaa irratti rakkoo wal fakkaataa geggeessuuf qophaa'aa jiru jedhan. Ana Raayituu keessa haroo lafa akkuma hadhaa gadi lafa huduudhaan kama sallahadii fi daangaa Raayituu gidduu warri naannoo shanii kun boombii dhukaasee naannoon Oromoo gootanitti duulee nama keenya nama 3 harka qabsee ture reefi mannilleen itti duulee lolaasee amma ulbira ta'aa jiru. Homaa diinarraa garaagarummaan qaban jiraanni isaan fayyadaman odoota fiiree kana wal fakkaatanii achiin biyya na fiiguu lafa keenya fudhachuuf yaaduu waan akkanaati wanni isaan dalagaa jiru. Loote galtoonni kun ergaa hoomaa waraana biyyattiin deeggaramanii daangaa Oromiyaa hulluuqanii seenanii booda namoota isaan miidhaa irraan gahan kana maqaa nuuf himanii jiru. Amma nama Biseenjuraatu jedhamu tokkollee achitti innillee Oromoo daangaa dubbaa jiru ganda hedduu daangaa Somaalee fi wanni kana jira. Achitti mukaasan inni rukutamee asillee namni martinuu gara Somaaliitti hin qabu walitti jiratanii dhufaniituma dhukaasa walitti bananii turanii dhukaasan gidduutti makalaasayaan seentee addaan xiqqoo akka waan dhaabduu gootee garuu wanni nama gaddisiisu bara maraayyuu bararraa gabriidhaan uummata keenya lafa isaanii dhiibuudhaan qinxaan godhamaa jiru hammaman jedhama. Poolisoonni liyyuu haayilii miidhaa kana kan dhaqqabsiisan haaraa akka hin taane nuuf himanii jiraattonni garee kana ofirraa dhoorguuf wayita gurmaa'anitti loltoonni agaazii danqaa uumaa jiru jedhan. Wayita milishoonni kun namoota irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiranitti ammoo wanti isaan dubbatan hin jiru. Kun kan agarsiisu duuchaan uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisuu fi daangaa Oromiyaa muranii saboota birootiif kennuu akka ta'es ifa galaadha jedhan. Kaayyoon hidhattoota kanaa babal'ifannaa lafaa yoo ta'u, tumsa guddaa kan argatan mootummaa federaalaa kan ufiin jedhurraa akka ta'es namni kun dubbatan. Daangaa Oromiyaa humnaan cabsanii seenuun namoota irraan miidhaa akka dhaqqabsiisan kan gargaare loltoota agaazii mooraa waraana Gindhiir qubsiifaman ta'ullee namni kun ibsan. Amalloonni isaan qalqaale naannoo kana aanaa Gindhiir warri makalaatee ramadame kun warruma afaan Somaalee haasa'u kana. Kun kanaan osoo jiru hoomaan waraanaa wayyaanee meeshaa qabdanii kadhaa jechuun jiraattota hiraarsaa akka jirus namni kun himanii jiru. Amma qawwee fi qabeenya qaban garaa galmeessuu qabdanii mootummaa fi kennuu qabdan jechuudhaan irraa hiikachiisanii harkatti deeffachuudhaaf labsiin akkasii kalaqamee jira. Walgahii qondaalonni OPDO dheengadda magaalaa Burraayyuutti geggeessan irratti mormiin jabaan isaa mudachuun sagaleen waraabbii galma sanirraa miliqee nu ga'ee ni mirkaneessa. Jiraattuun magaalaa Kattaa Burraayyuu akka dubbatanitti maqaa haaromsaa jedhuun aangoo wal jijjiiruun keessan akka sunsumatti bakka wal jijjiiruu malee bu'aan dhufuu tokko hin jiru jedhan. Oduu booda gabaasa addaa qabnaa nu hordofaa. Namoonni 200 ol ta'an godina Arsii aanaalee Roobee fi Balee Gasgaarirraa qabamanii mana hidhaa Balee keessatti hidhaman dhukkuba tiraakomaa qabdu jechuun dirqamaan tajaajilli talaallii kennamaa fi akka jiru jiraattonni OMN itti himan. Hidhamtoonni kunniinis dhukkuba jedhame kana hin qabnu jechuun mormataa jiran. Bal'ina oduu kanaa akka nutti dhiyaata. Namni nuti dubbifne akka jedhanitti mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru namoota duuchaan qabee mana hidhaa keessatti reebuu bira darbee maqaa eegumsaa dhukkuba tiraakomaa jedhuun dirqamaan tajaajila talaallii kennaafii jira. Dhukkuba tiraakomaa dirqama godhamee talaallii kennaafii jira. Uummanni wanta kana waan isaa hin beekne tiraakomaa maaltu jira maaf fudhanna jedhanii uummanni mormii kaasatu jechuudha. Isaan harka qawwee jala waan jiraniif yaa dirqamatu ta'ee warri fudhatee jira warri dhiyeessin jira. Kanaan osoo ta'e jiru uummanni fudhatee darara adda addaa irra gaata jira. Inni wanta rogoota hin jedhanii daddabaasa jiru. Mana hidhaa aanaa Balee jira. Gochaan kun raawwatamaa kan jiru waajjira buufata poolisii aanaa Balee keessatti yoo ta'u tilmaamaan hidhamtoota 200 ol ta'ullee dubbatan.
hidhamtoota kanarratti dhuguma dhukkubni tiraakomaa jedhamu argamee jira gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Tiraakomaan tokko hin jiru wanti mul'atu tokko hin jiru mallattoo isaaf illee isaa argamu tokko hin jiru. Yaa dirqamaan dhibee uummatatti fiduudhaaf jechuudhaan uummata eegsisiisanii hidhamtoonni filatan jedhu. Namoota 200 akkasumas mana ilaalichaa fi shakkan ta'etti baadiyyaa keessa deemanii dirqamaan kennaa turan. Yoo dhugumaan hidhamtoota kanaaf kan yaadan taate yakka tokko malee kanneen hidhaman hiikamuu qaban. Sirni cunqursaa kun mana hidhaa keessatti reebichaan hidhamtoota kana miidhuun hanqannaan dhukkuba faalameen dararaa akka jirus yaaddoo qaban ibsan. Kanarraa ka'uun hidhamtoonnis qoricha summaayaa kanaan miidhamuu hin qabnu jechuun mormataa akka jiranis namni kun nuuf himan. Gama biraatiin ammoo dargaggoonni 2,000 ol ta'an aanaalee hedduu keessaa qabamanii gara mooraa leenjii waraana Xollaa geeffaman achitti mirgi namooma isaanii sarbamaa akka jirus dubbatan. Walii jala aanota Abdirraa aanaa Balee Abdeellee Haree fi Roobe keessa gara dargaggoota 2,000 isa jiru illee isa tilmaamaa 2,000 akka jiru naqatee Xollaa keessa. Reebi ammaa gara ji'a namaa ga'ee jiru namni Xollaa jechuudha. Maatiin hidhamtoota kanaa Xollaa deemanii ilmaan isaanii arguudhaaf carraa hin arganne jechuun namni kun dubbatanii jiru. Xollaa keessatti reebicha irratti raawwatameen garmalee miidhamuu fi akkasumas ijoolleen kun umriin gaheeyyii waan hin ta'iniif dargaggoonni 6 qofa gara maatii isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Namni ijoollee umriin isaanii osoo hin geenye jedhanii isin tokko immoo nama 6 jechuudha akka ana walitti nama 6 ijoollee hin takka fayyaa jedhanii keessatti ijoollee immoo warra ijoollee 5 umrii isaanii hin geenye fayyadu jalqabanii ijoollee sunillee immoo akka yaada hin kennamne ijoolleen illee yaada irraa fudhanne ijoollee sun fageessanii akka hin dubbanne akeekkachiisan jechuudha information akka hin dubbanne. Hidhamuun Dooktor Maraaraas ta'ee hoogganoota paartii KFO siyaasaa biyyattii irratti miidhaa hamaa dhaqqabsiisaa jechuun daayirektarri liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqosaa dubbatan. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Mootummaan wayyaanee dura taa'aa paartii koongireensii federaalawaa Oromoo OFC kan ta'an Dooktar Mararaa Guddinaa hidhuu hordofuudhaan miseensotaa fi itti gaafatamtoota paartichaa sadarkaan jiran irratti dhiibbaan gurguddoon ga'aatti jiraachuu kan nuuf himani miseensa paartichaa keessaa tokko kan ta'anii fi sodaa nageenyaa guddaa kan qabanidha. Dooktar Mararaan yeroo garaagaraa biyyoota alaa deemuudhaan qorannoos ta'e dhimma siyaasa biyya Itoophiyaa irratti dubbachuun nama adda durummaan biyyittii keessatti waamamanidha. Biyya alaa qofatti osoo hin taane biyyittii keessattis carraa argatanii nama sarbaminsa mirga namoomaa mootummaan wayyaanee saba nagaa irratti raawwachaatti jiru sirrii miti jechuun qeeqaatti turan ta'uudhaan illee ni yaadatamu. Mootummaan biyyittis nama karaa nagaan siyaasa biyyittii keessatti falmani jechuun beekumtii kennaafiitti akka tures ni yaadatama. Dhimma hidhamuu Dooktar Mararaa waliin wal qabsiisanii miidiyaaleen biyya alaas ta'e biyya keessaa kallattii garagaraan gabaasaatti jiru. Keessumaa immoo hidhamuu Dooktar Mararaa alanaa kana imala isaanii gara ardii Awuroopaatti taasisanii xumuruudhaan biyya Beeljeem magaalaa Biraaselis irraa magaalaa Finfinnee akkuma ga'aniin qaamota nageenya wayyaaneen ukkaamsamuun isaanii immoo argaa dhageettii lammiilee hundaa ta'ee jira. Dhimmi kun hedduu kan isaan rifachiise aadde Aanaa Maariyaa Gomes yerooma sana paarlaamaa gamtaa Awuroopaaf xalayaa barreessanii akka turan miidiyaaleen gurguddoon BBC dabalatee gabaasaniiru gabaasaattis jiru. Dooktar Mararaan har'a erga hidhamanii guyyoonni 8 darbaniiru mana murtiittis al tokko dhiyaachuudhaan beellamni isaanii itti aanu immoo mudde 28 bara 2016 akka ta'us manni murtii kun beeksisee jira. Hooggantoota isaanii keessaa gareen obbo Baqqalaa Garbaafaa immoo mana murtiitti kan dhiyaatan mudde 26 bara 2016dha. Hidhamuun jarreen kanaa guutummaatti biyya keessaa fi alatti raafama guddaa uumeera. Kun immoo deeggarsa mootummaan wayyaanee karaa dippiloomaasii argachuudhaa malu hubuu ni mala jechuunis himamaatti jira. Mootummaan wayyaanee hidhamuu Dooktar Mararaaf akka sababaatti kan himachaatti jiru garee shororkeessitootaa waliin walgahii irratti argamte kan jedhuun yommuu ta'u, paarlaamaan gamtaa Awurooppaa immoo xalayaa har'a baaseen waltajjiin Dooktar Mararaan irratti hirmaatan 9 bara 2016 miseensota paarlaamaa gamtaa Awurooppaa akkasumas immoo aktiivistootaa fi atileet Faayisaa Leellisaan waliin ta'uu ifa baasee jira.
Hidhamuun Dooktar Marraas ta'e hooggantoota Koongireensii Federaalawaa Oromoo akkasumas lammiilee biyyittii sirrii miti kan jedhan immoo Daayirktera Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaati. Labsiin yeroo muddamaaf jedhame wayyaaneen baases sadarkaa idil addunyaatti yoo ilaalame fudhatama hin qabus jedhaniiru. Jalqabumarraa ka'ee akkamitti akka hidhame yookaan ibsaa jiran isaanii labsii keenya cabsee boqonnaa lamarra kan jiru cabsee kan jedhudha. Kana jechuun mormitoota wajjin yookiin shororkeessitoota wajjin namoota jedhaman yookiin dhaabbotii jedhaman waliin qunnamee haasa'uu hin danda'u kan jedhu irratti hundoofne jedhu kun gonkumaa ta'uu hin danda'u nuti kan morminu isa qofaa yoo hin ta'in labsii nuti labsamuusaa mormaa jirra. Kanaaf walumaa galatti biyya tokko keessatti dimokiraataa ofiin jiru keessatti namni politika kan jiru politika kan ijaaruu danda'a socho'uu danda'a hamma balaa tokko hin buufne seeraan ala seera addunyaatiin ala istaandardiitti gadi kanaaf akka itti ilaallaa jechuudha. Haala kana keessatti mootummaan wayyaanee baajata biyyittii walakkaatii olitti kan tilmaamamu gamtaa Awurooppaarraa argachaa walfalmii akkasii keessa gamtaa kana waliin yoo seene immoo egereen mootummaa Itoophiyaa gama hawaas dinagdee fi siyaasaan jiru immoo sadarkaa yaaddessaa keessa seenuu ni malaa jedhu xiinxaltoonni siyaasaa akka yaada isaanii kennaa jiranitti. Godina Harargee dhihaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Micataa keessatti adda bilisummaa Oromoo maallaqaan deeggartan jechuun Komaandi poostii jiraattota naannoo sanaa hidhaa fi shororkeessaa jiraachuun maddeen ibsan. Haaluma kanaan Zaakir Ahmad, Adinaan Hasan, Abdallaa Jundii, Naajib Taajuu, Bushraa Usmaanii fi Oromoonni biroo mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa jiraachuun barameera. Achuma aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraatti ammoo loltoonni komaandi poostii koompiyuutara abbootii qabeenyaa jaraa saamaa akka jiranis beekamee jira. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo magaalaa Burraayyuu keessatti fannifamee argamuun mootummaa wayyaanee hedduu rifachiisuudhaan namoota nagaa hidhatti guuraa jiraachuun beekamee jira. Itichaa guddataa waan qindeessee qaba. Yerootti mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun lammiilee sarbaa jiru kanatti magaalaa Burraayyuu keessatti yeroo irraa gara yerootti alaabaan adda bilisummaa Oromoo ABO gamoowwan gurguddoo fi mukeewwan dhedheeroo magaalittii keessatti ijaajjanii jiran irratti fannifamuun mootummaa wayyaanee sodaachisuun dhiphisee kan jiru ta'uu jiraattonni himani. Guyyaa kaleessaas magaalaa Burraayyuutti kan raawwate isuma kanadha. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo iddoo namni kamiyyuu arguu danda'utti fannifamee akka buledha. Kaleessa galgala alaabaa faajii adda bilisummaa Oromoo gara magaalaa Burraayyuu ganda gara naannoo Aanee Diimaa jedhamutti fannifamanii turannoo dildila gara karaa hojja duree jedhamu gara Shawaatti ceesisuurra fannisee wantuun beekamne amma ammaatti fannifamee ture galgala barii kana garri dhufanii achirraa buusani. Dhimma fannifamuu alaabaa kana waliin wal qabsiisanii aarii guddaan kan guutamanii humnoonni waraana wayyaanee naannoo kanatti komaandi poostiin ramadamanii jiran namoota hidhuu fi reebuu irratti fuulleffachuu isaanii jiraataan magaalaa kanaa OMN'tti himaniiru. Abarraa Bookii jedhama. Dhalootaan kan Shawaa Lixaa ta'edha. Inni tokko immoo Girmaa Baayisaa jedhama. Inni tokko immoo Diribaa Daandanaa jedhama. Kanuma ganama kana qabaman jechuudha. Namni nuyi dubbisne kun gara dhumaarrattis mootummaa wayyaanee saba Oromoo amansiisuuf waan hin jirre jiraataa taasisee mul'isuu bira darbee qondaaltota jijjiiruudhaan waan sabicha amansiisuu itti fakkaatus gaaffiin keenyaa fi mul'inni keenya waan mootummaa wayyaanee yaadurra fagoo kan ta'e gaaffii bilisummaati jechuunis dubbataniiru. Ilmaan Oromoos qabsoo isaanii kana ifaan ifatti alaabaa mormuu isaanii kan ibsanidha. Yoo xiqqaate manneen jireenyaa gara 25,000 ta'an akka diiguudhaan karoorfatanidha. Yeroo darbes magaalaa kanatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo ABO gamoo guddaa fi bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti fannifamuun namni buusu dhabame guyyaa muraasaaf akka tures isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Mormii Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun namoonni 2,000 ol ajjeefamuu fi 60,000 hedduun kan laakaman hidhamuu isaanii Daayirektarri Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa OMN'tti himan. Ammas Itichaa guddataa gabaasa qaba. Daayirektarri Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa OMN'if har'a akka himanitti humnoonni waraana wayyaanee lammiiwwan 2,000 ol ajjeesaniiru. 1,000 hedduutti kan lakkaaman hidhanii shororkeessaa akka jiranidha.
hamma bishooftuutti yookiin immoo insidentii bishooftuutti amma kan ta'e isa dura namoota gara 1,000 kan nuti galmeessinee jirru. Kan bishooftuu jalqabee immoo hamma ammaatti hamma labsiin kun labsamee fi labsii kana keessatti jecha nama 1,000 du'eera jennee dookumentii irraa qabna. Walumaa galatti 2,000 olidha. Kunis egaa namoota du'anii argamanidha. Namoota awwaalamanidha. Namoonni awwaalamne immoo bakki bu'ee isaanii kan bade immoo baay'ee jiru jechaadha. Obbo Gaaromaan akka gaaffii fi deebii OMN waliin taasisaniin himanitti lakkoofsi baay'ina namoota hidhamanii irratti ragaan yeroo irraa gara yerootti ni jijjiirama waan ta'eef lakkoofsaan ibsuun ni rakkisa. Haa ta'uutii garuu kumaatamni hedduun hidhamuu isaaniif ragaa qabnaa jedhu. Kan hidhame immoo hin jijjiirama. Yeroo tokko 50,000dha, yeroo tokko 30,000dha, yeroo tokko 20,000dha. Hin beekamu garuu hangujjechuu dandeenyu 20,000 hamma 50,000tti namni hidhamaa jira jecha. Inni hidhamu ni bahu, ni hidhamu ni bahu. Dhaabbilee idil addunyaa kanneen akka Human Rights Watch, Amnesty Internationalis ta'e kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniis biyyoota gurguddoo kana faana taatanis rakkoo kana furuu irratti hojjechuuf kutannoon isin qabdan maal fakkaatame akka liigii keessaniitti? Akka liigii keenyaatti kutannoo nuti qabnu dhibbaa dhibbattidha jechaadha. Wanta duubatti deemuu hin jiru, wanti hafeeru hin jiru, maaliif hojjetamaa jira. Gara fuulduraattis immoo qaama ammattee dubbatte kana yookiin immoo dhaabbilee kana wajjin ciminaan hojjechaa jirra. Gara fuulduraatti garuu ta'uu kan qabu maalanni dhaabbilee mirga namaa qofaa itoo hin ta'in mootummaan adda addaallee kan akka EU fa'aa United State Department fa'aa kunis isaan illee irratti baasaa jiru mootummaa kana irratti kan nuti amma dhiibbaa gochaa jirru akka dhaabaatti jechaadha. Akka Human Rights Leagueettis akka Human Rights Watchittis waliin mareenillee dhiibbaa kan gochaa jirru warra du'e yookiin warra hidhame gabaasuu qofaa otoo hin ta'in mataa isaaniitti Human Rights Commissionerii mataa isaa gaafateera mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhanii yoo danda'ame qaamni lammaffaa qaamni sadaffaa galee akka to'atu yookiin akka ilaalu wanta ta'aa jiru akka gabaasuu jechaadha. Yoo ammas immoo lammaffaa immoo mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaan godhame mootummaan kun karaa sirriitti akka deebi'u qabatamatti kan ta'e takkaa fi akka fudhatan dhiibbaa irratti gochaa jira gama keenyaa mootummoota adda addaatti jecha mootummootni kun mootummoota Itoophiyaa gargaaran ikoonomiidhaan jechaadha. Ani calliseen dubbachaatti jira osoo hin taane itti dhiyeenyaan waan biyyattii keessatti raawwachaatti jiru hordofuun sirriitti bareecheen beeka kan jedhani obbo Gaaromaan kan Oromiyaa keessatti raawwachaatti jiru hedduu hammaataa akka ta'e himuudhaan sabni Amaaraa akkasumas sablammiileen biyyattii mirga isaaniif gaafachaatti jiran ukkaamsamuun heddummaachus akkasiin eeru. Paketti kan ta'aa jiru gaddisiisa. Ani immoo eenyaa waan beekuuf waan faana deemaa jiruuf Itoophiyaa keessatti kan uummata Oromoo fi uummata walumaa galatti uummata Amaaraa irratti taanaan irra caalaayyuu warra mirga isaanii gaafatan irratti jira. Kan raawwatamaa jiru dhuguma akka ilma namaati yookiin akka alam namaa irratti kan hojjetan irratti hojjetamaa jira. Gochaan mootummaan wayyaanee lammiilee isaarratti raawwachaatti jiru sarbaminsa mirga namoomaa guddaadha. Kan jedhanii Daayirikteerri Liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa sabichi irree tokkoon dhaabbachuun sirna kana ofirraa fonqolchuun furmaata jechuunis dhaamaniiru. Labsiin atattamaa uummanni akka rakkina keessan galle akka balaan uummatan qaqqabnedha labsiin akkasii bahuu kan qabu. Itoophiyaan garuu labsii kana booda uummatatti mana cufee loltoota isaa ergee mana keessatti ajjeesaa jira jechaadha. Faallaadha jechaadha. Labsiin kun labsii uummata irratti uummata gaaga'umsa irraa dhorkuuf yoo hin ta'in labsii uummata irratti gaaga'umsa geessisuuf kan labsamedha jedhee fudhachuu kan danda'a jechaadha. Kanaaf amma saanaan kan nu baasu kan uummata baasu uummanni kun cimee mootummaa kana fuuldura dhaabbachuu qaba. Kana gara fuulduraatti deebi'uun hin jiru maaliif wanti hafaa jiru hin jiru jechaadha. Akka seera addunyaatti jechaadha. Jalmannee osoo hin ta'in faana buunee hordofaa jirra gabaasaa jirra uummannis immoo kana beekee gara fuulduraatti dhiibbaa irraa gochuu qabaa jechaadha. Mootummaa kun mootummaa uummata fixaa jiru waan ta'eef uummanni harka kennuu hin qabu. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma amma gara gabaasaa addaa qabnutti isin dabarsaa itti dhiyaadha. Uummanni Oromoo durirraa jalqabee haga ammaatti sirnoota cunqursaa ofirraa fonqolchuuf jecha qabsoo geggeessaa jira.
Karoorri leellistoota sirnoota darbanii fi ammaa kunis kan wal fakkaatu yoo ta'u keessumattuu lafa Oromiyaa fi qabeenya Oromoo saamuu irratti bobba'anii jiran. Maqaa misooma ariifachiisaa fi tarsiimoo guddina biyyattii jedhuun sirni humnaan biyyattii bulchaa jiru kun waggoota 25 oliif lammiilee nagaarraan miidhaa hammeenyaan dhaqqabsiisaa jira. Afaan tokkoon sirna mirga dimokiraasii diriirsuu maqaa jedhuun ummatoota biyyattii qalbii hawataa kan turee fi karaa lafa jalaatiin ammoo qabeenya isaanii saamuu irratti erga bobba'ee oolee bubbulee jira. Bara 1996tti karoora maastar pilaanii Finfinnee jechuun karaa dhoksaatiin qondaalonni wayyaanee erga haala mijeeffatanii booda sadarkaa naannootti gadi buusanii marii geggeessuuf yaadaa turan. Yeroodhaaf mariin isaanii harkatti haa fashalaa'u malee bara 2014 hojiirra oolchuuf ifatti socho'uun waan dagatamu miti. Haa ta'u malee karoorri maastar pilaanii Finfinnee kun waggoota 2 dura kan dhiyaate yoo ta'u mormii ummatichaatiin ammas harkatti isaan hafee ture. Bara 2014 keessaa mormii geggeeffamee ture irratti namoonni 78 ol ajjeefamanii jiru. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru erga dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasee booda ammas bifa haaraan labsii qindaawaa magaalota Oromiyaa Finfinneetti makuu maqaa jedhuun ija isaa hidhatee as bahee ture. Labsiin qindaawaa magaalota Oromiyaa kun kan of jalatti hammatu aanaalee 17 fi magaalaalee 37 ta'uun isaa beekamaadha. Bal'inni lafa kanaa tilmaamatti heektaara miliyoona 1.2 yoo ta'u karoorri sun qotee bultoota hedduu kan lafa isaanii irraa buqqisu ta'ee mul'atee jira. Kana mormuudhaan ammas bifa haaraan bara 2015 magaalaa Gincii irratti mormiin eegalee ture. Mormiin kun osoo addaan hin citin dhawaataan Oromiyaa guutuu aanaalee 350 irratti bifa adda ta'een geggeeffamaa jira. Mormii kanarrattis wareegamni olaanaan homaa waraana biyyattiin uummata Oromoo mudataa jira. Yoo xiqqaate waggaa tokko oliif mormii geggeeffamaa jiruun namoonni 3,000tti dhiyaatan loltoota hammeenyaan guutamaniin yoo ajjeefaman 60,000 ol ammoo manneen hidhaatti hiraarfamaa jiran. Ta'us garuu mormiin ummatichaa hin dhaabbanne. Karoorri labsii qindaawaa magaalota Oromiyaa Finfinneetti makamuu qaba jechi jedhu kan dhiyaate mootummaa federaalaa jedhuun akka ta'e wal naman gaafachiisu. Haa ta'u malee karoorri sun gubbaa irratti bocamee gara caffee Oromiyaatti yoo dabarfamu qondaalonni OPDO ammoo hojiirra oolchuuf wixxifachuunis ni yaadatama. Magaalota zoonii 9tti qoodamanii karooraan dhiyaatan keessaa bulchiinsi magaalaa Burraayyuu hangafa turte. Erga dhiigni lammiilee nagaa dhangala'ee lubbuun namoota nagaa kumootaan darbee booda maqaa haaromsaa jechuunis dubbii biraan uumaa jirti. Guyyaa dheengaddaa ture waltajjii qondaalonni caffee Oromiyaa irraa dhufuudhaan bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti geggeessaa osoo jiranii kan mormiin isaan mudate. Ijoon marii qondaalota kanaa maqaa haaromsa jedhuun akka ta'e beekamaadha. Marii san irratti kantiibaa magaalaa Burraayyuu kan duraanii obbo Dhaabaa Jinfeessaa sadarkaa hooggansa isaanii irraa kaasanii nama biraa bakka buusuuf wayitaa yaalamaa turettis mormiin dabalataan isaan hudhee jira. Mormiilee geggeeffamaa ture keessaa sagaleen waraabbii dhoksaan miliqee harka OMN gahee jira. Namoota yaa'ii sanirraa qooda fudhatan keessaa jiraattuun bulchiinsa magaalaa Burraayyuu Kottaa nam tokkodha. Marii geggeeffame irratti pirezidaantiin bulchiinsa Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa qooda irraa kan fudhatan yoo ta'u mormiin jiraattotaan isaan hacuucuu sagalee waraabbii nu ga'e irraa mirkaneessuun danda'amee jira. Jiraattuun magaalaa Burraayyuu Kottaatuun akka dubbatanitti maqaa haaromsa jedhuun aangoo wal jijjiiruun keessan akka sunsumaatti bakka wal jijjiiruu malee bu'aan dhufu tokkos hin jiru jedhan. Ganda kattaa Burraayyuu irraan dhufee ani dubbachuu kan barbaadu garuu sumsuma qayyaruu numaan godhu isa jedhamu tokko xinnooshii aareeffamuun akka jirutti ta'ee achuma sumsuma qayyaran hin barbaachisu sumsuma irraa gara maandajaa gara istoofii isa jedhamutti illee too jijjiirranne gaariidha. Maaliif garuu ammas achumatti jijjiirratan achumatti teessoo jijjiirame malee oddoo nu gargaaruu wayii nu fayyaduu danda'utti miti kan jijjiiramanii jiranii oddoo sanatti xinnoo seeraan aareeffamni kun hin taaneen jedha. Jijjiirraan qondaalota OPDO gaaffii sabni Oromoo dhiyeeffataa jiruuf deebii hin ta'u kan jedhan jiraattoon magaalaa Burraayyuu gaaffiin keenya gaaffii bilisummaa qofa jechuun sodaa tokko malee ifatti dubbatan. Gareen OPDO biyya bulchina ofiin jedhan maqaaf malee hojiidhaan wanti isaan hojjetan hin jirus jedhan. Dhuguma OPDO'n aantummaa saba isaanii kan qaban yoo taate osoo uummanni Oromoo loltoota wayyaaneetiin dhumaa jiru maaliif cal'iftanii ilaaltu gaaffiin jedhus
dhiyaatee ture. Kana malees maqaadhaaf pirezidaantiin bulchiinsa Oromiyaa yeroo ammaa obbo Lammaa Magarsaati. Isaan kun maaliif muummee ministeera biyyattii ta'uu dhaban gaaffii jedhuun qondaalota kana bokossanii jiru. Sagalee fi hamileen miira onnachiisaa ta'e galma keessatti yoo geggeeffamus sagalee waraabbii kanarraa dhageenyee jirra. Maaliif obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa jedhamee ta'an maaliif waliin siqu xaqalaa ministeerii maaliif hin ta'u? Isaan sun immoo qondaalonni adda bilisummaa uummata Tigraay kanneen ta'an humna qawweetiin aangoo qabanne jedhan malee dandeettii barumsaa hin qaban ture. Haa ta'u malee kanneen barumsa baranne jedhan kan akka obbo Lammaa Magarsaa maaliif hooggansa waliigala biyyattii irratti ol dhufuu dhabaniin gaaffii biraa ta'een as bahee jira. Ani akkanatti fakkaatu kan dubbadha dhiifama naaf godhaa yeroo baay'ee taagaawus nan jedhu warreen achirra jedhanii taaglan na'u jedhu. Tigirii irra turani waan ta'eef oddoo Lammaan baratee eessa ka'ee eessa baratee akka as ga'e irraa amma gaannatti fakkaani maaliif tigirii fi barumsi waliin hin adeemu. Kanaaf barateera waan ta'eef olaa siqu inni kantiibaarra jiru immoo olmaa haa siqu maaliif nu gargaaruu hin danda'an ammas. Bakka uummata Oromoo buune warri ufiin jedhan gareen OPDO qondaalota saba Tigraayin mataa keessa waan tumamaniif falli isaan Oromoof kennan tokkos hin jiru jedhan. Haantummaa fi dhiphummaadhaan nu miidhaa jiru achirra ta'anii. Kanaaf isa kana jalaa immoo ba'anii har'a isaan sabni keenya taa'ee amma nu jijjiiraa jiru gaariidha kan jennu kuni haangoon qabanii ol siquudha yoo dubbatan achumatti mataa dhaanii gad deebisu waan ta'eef fala nuu laachuu hin danda'ani. Mormii waggaa tokko oliif guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun lubbuuleen lammiilee nagaa loltoota gara jabeeyyiin darbee jira. Garaan uummata Oromoo wayita ammaa kanatti madaa'ee waan jiruuf rakkoo kana tasgabbeessuu dhiisanii daran hojii fofokkisaa hojjetaa jiran. Lubbuu lammiilee darbanii kaasuun hafee qabeenyi barbadaa'ee jira jechuun sirni cunqursaa kun gara miidiyaa isaatiin ololuun salphinaa fi gadda guddaadha jedhan. Lammiilee nagaa loltootaan ajjeefamanis gaddaan yaadatanii jiru. Mootummaan ummatoota karaa nagaatiin mormii geggeessaa jiran irratti tarkaanfii fudhateef dhiifama gaafachuu akka qabus jiraattuun magaalaa Burraayyuutuun gadi jabeessanii gaafatanii jiru. Kanaaf natti dhagahama baay'ee dhiifama naa godhaa siniin jedheera. Fudhatama qabaachuu danda'a dhiisuu danda'a baay'ee natti dhagahama. Yeroo baay'ee taa'ee miidiyaan ilaalu qabeenyi gubatee qabeenyi caccabee akkas ta'ee jedhu qabeenya nutu fide qabeenya miti kan nu fide garuu lubbuu lamaa meeqatu immoo dhangala'ee meeqa inni ijoollee Oromoo lafarra dhangala'ee deemsa nu dhoowwaa jira isa kana gaddisiisan maaliif badii kan raawwate jiraachuu danda'a hin jiru hin jedhu garuu keessa nama meeqatu miidhame isa kanaaf immoo maaliif akka namaatti rakkoo bulchiisa gaarii jedhee mootummaan ofitti fudhateera eegana ta'e maaliif kaasaan kaffalu warreen dhumeef kaasaa kaffalee dhiifama uummataan maaf hin jedhu fakkeenyaaf nama daa'eera garaan koo madaan koo kun otoo hin suphaniin sirriidha jedhee kanaa ol fudhadhee adeemuu hin danda'u kanaaf namni tokko hin dogoggoraa dhiifama gaafata dogoggorsa keessa galame kanaanii dhiifama jedhamee uummatatti gadi ba'ee dhiifama gaafatee kaasaa kaffalamuu kan irra jiru kaffaluu qaba. Dhimma dargaggoota Oromoollee kaasanii ijoolleen boru Oromiyaaf abdii ta'an wayita ammaa manneen hidhaatti guuramanii jiru. Isaan kanaaf furmaanni itti kennamuu qabas jedhan. Dargaggoonni kee dargaggoota jedhama yeroo hundaa lafee dugdaatti dargaggeessi jira. Lafeen dugdaa mana hidhaatti akkasitti qoonqoodhaan achitti du'ee huleedhaan achitti du'uu hin qabu. Kanaaf ammas rakkina kan uume jiraa jedheera. Kan immoo homaa otoo gadi ba'ee dhokatee gaadaa keessa jiru ani akka kattaatti asirraan utaalanii galanii mana keessaa ijoollee nagaa nama gaafachuu hin dandeenye fuudhanii amma eessa akka jira wallaalee kan jiru jira. Kanaaf isa kana furmaanni itti laatamu. Jiraattuun tun gochaa fi jecha obbo Abbaay Tsahayyee uummata Oromoo jedhanis yaadatanii furmaanni waaraan hatattamatti kan dhiyaanne yoo ta'e rakkoo kanaaf mootummichatu itti gaafatamas jedhan. Kuni furmaata itti laatamne sobaadha amma namni dubbachuu sodaatee kan ta'u boru ji'a 3-4 booda amma immoo kubaanti poostiin dhufeera iyyuudha akka barbaadan galuun hin danda'ama jedhama. Boru qabsanii nu jeesuu nu hidhuu isa jedhamu sodaate malee namni dubbachuu sodaatee miti. Kanaaf iyyuu ani maaliif nuti taphachiistu moo dhuguman siniin jedha yeroo baay'ee Abbaay Tsahayyee aangoo maal qaba maqaa Abbaay Tsahayyee jettu inni xurataa iyyuu garaa minaan jedhamu jira amma sachirra taa'ee galabaa maqaaxal jedhee yoo tokko miidiyaa irratti naga'e kana jechuun maal jechuudha isaanumaan isaan gumnaa jedhu
Uummanni Oromoo uumama isaarraa jalqabee ummatoota biyyattii hundaaf kan naga hawwuudha. Garuu namoonni ilaalcha dhiphummaatiin guutaman maqaa balleessii uummata keenya irratti raawwataa jiran kun hatattamatti dhaabbachuu akka qabus akeekanii jiru. Maaliif amma nuun asii gadee kanadha akka dhibbaaboo shuraan amma nuun jechuuti dhiphaa miti. Akka Oromootti Oromoon dhiphaa miti. Otoo dhiphoota taane nuti otoo zaranyoota taane gaafa ijoolleen keenya goodaarratti dhangalaatu ayakkitus haadhiistus nutis kaane akka nuti fakkaatee dhoofnee dhangalaasna ture hin goone. Mormiilee geggeeffamaa jiruun sodaa tokko malee kanneen qoma isaanii qawweetti qabaa jiran dargaggoota keenya jedhan. Dargaggoonni kun gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa gaafachuu malee yakki isaan uuman tokkos hin jiru. Haa ta'u malee mootummaan kun akkuma amala isaa maqaa balleessuu irratti bobba'ee jira. Kanaaf lammiilee karaa nagaan mormii geggeessaa jiran maqaa balleessuu osoo hin taane gaaffiin isaanii sirritti deebi'uu qaba jedhan. Wayini immoo laphee dhiibaniitti kaatanii yaasa'uudhaan kan hafe waayyuu hin darbanne. Kanaaf nuti sirumaa dhiqoota miti Waaqayyo nu bal'isee sammuu bal'aas nutti kennee biyya bal'aas nutti kennee uummata bal'aa kan nutti kennee warra jiraatudha dhiboota miti yeroo baay'ee dhibbamtoota kana dhageessana nuun hin jedhina. Dhumarrattis mormiin mana addeessaa irrattis ka'ee jira. Kunis ijaarsa seeraan alaa maqaa jedhuun namoota harka qalleeyyii jalaa manneen isaanii diigamaa jira. Namoonni kunniin lafa handhuura isaanii irratti dhalate irratti kan isaan mana jireenyaa ijaaratanii jiran. Haa ta'u malee gareen dantaa dhala namaa hin qabne kun lafa namoota kanaa saamanii ofii itti ijaaratuuf maqaa hin jirreen manneen diigaa jiran. Kanaaf manneen qotee bultoota Oromoo fi jiraattotaa diigamuu hin qabu jechuun ifatti morman. Inni lammaffaan immoo adaraa kanas hin jedhu waa'ee mana addeessaa irratti. Isa kaan du'aan dhabnee boonyeerraa boo'ichi garaa keenya nu gubeera. Inni kaan immoo jiraatti du'aa jira. Jiraatti du'uudhaaf jira qaxaroon itti qabatamee boru har'a yoo jechuu baate. Kana gaafan jedhu manni diigamuu jechuun du'adha. Har'a dhuguman siin jedhan namni daabboo tokko nyaachuu hin dandeenye jira. Kanaaf mani haddeessa maal kana caala sitti mileen sabaa mileen minaamina jechaa jiranii abbaa isaa yeemaa sukkaaraa maaliidhaan kan nyaatan maali hiyyeessi keenya moo irratti dhalate irratti guddate karaan irraa jalaa hin diigamiin siddatanyoota jettanii maalirraa dhufee galeera amma isaanis sharaan qophaa'eera keenyaas gaafa diigdan sharaa qopheessaati irraa kaasa garuu namni moo lubbuusaa irratti iyyuu murteessa jedheeti hiyyeessi rakkatee itti gale malee kanaaf ilaalcha godhadhaa Waaqayyoon sodaadhaatii jedha galatooma. Qondaalonni kun ufumaa isaaniitii ummatoota biyyattii mariidhaaf waamanii salphachuu isaanii sagalee waraabbii magaalaa Burraayyuu irraa nu gaheen mirkaneeffannee jirra. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 21-9532 08 Sweden 08-403-031-94 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03-057 Australia 02-80-72-51 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.
jala barii kana garri dhufanii achirraa buusani. Dhimma fannifamuu alaabaa kana waliin wal qabsiisanii aarii guddaan kan guutamanii humnoonni waraana wayyaanee naannoo kanatti koomaandi poostiin ramadamanii jiran namoota hidhuu fi reebuu irratti fuulleffachuu isaanii jiraataan magaalaa kanaa OMN'tti himaniiru. Abarraa Bookii jedhama. Dhalootaan kan Shawaa Lixaa ta'edha. Inni tokko immoo Girmaa Baayisaa jedhama. Inni tokko immoo Diribaa Daandanaa jedhama. Kanuma ganama kana qabaman jechuudha. Namni nuyi dubbisne kun gara dhumaarrattis mootummaa wayyaanee saba Oromoo amansiisuuf waan hin jirre jiraataa taasisee mul'isuu bira darbee qondaaltota jijjiiruudhaan waan sabicha amansiisuu itti fakkaatus gaaffiin keenyaa fi mul'inni keenya waan mootummaa wayyaanee yaadurra fagoo kan ta'e gaaffii bilisummaati jechuunis dubbataniiru. Ilmaan Oromoos qabsoo isaanii kana ifaan ifatti alaabaa mormuu isaanii kan ibsanidha. Yoo xiqqaate manneen jireenyaa gara 25,000 ta'an akka diiguudhaan karoorfatanidha. Yeroo darbes magaalaa kanatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo ABO gamoo guddaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti fannifamuun namni buusu dhabame guyyaa muraasaaf akka tures isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Mormii Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun namoonni 2,000 ol ajjeefamuu fi 60,000 hedduun kan laakaman hidhamuu isaanii Daayirektarri Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa OMN'tti himan. Ammas Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Daayirektarri Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa OMN'if har'a akka himanitti humnoonni waraana wayyaanee lammiiwwan 2,000 ol ajjeesaniiru. 1,000 hedduutti kan lakkaaman hidhanii shororkeessaa akka jiranidha. Hamma bishooftuutti yookiin immoo insidentii bishooftuutti amma kan ta'e isa dura namoota gara 1,000dha kan nuti galmeessinee jirru. Kan bishooftuu jalqabee immoo hamma ammaatti hamma labsiin kun labsamee fi labsii kana keessatti jecha nama 1,000 du'eera jennee dookumentii irraa qabna. Walumaa galatti 2,000 olidha. Kunis egaa namoota du'anii argamanidha. Namoota awwaalamanidha. Namoonni awwaalamne immoo bakki bu'ee isaanii kan bade immoo baay'ee jiru jechaadha. Obbo Gaaromaan akka gaaffii fi deebii OMN waliin taasisaniin himanitti lakkoofsi baay'ina namoota hidhamanii irratti ragaan yeroo irraa gara yerootti ni jijjiirama waan ta'eef lakkoofsaan ibsuun ni rakkisa. Haa ta'uutii garuu 60,000 hedduun hidhamuu isaaniif ragaa qabnaa jedhu. Kan hidhame immoo hin jijjiirama. Yeroo tokko 50,000dha, yeroo tokko 30,000dha, yeroo tokko 20,000dha. Hin beekamu garuu hangujjechuu dandeenyu 20,000 hamma 50,000tti namni hidhamaa jira jecha. Inni hidhamu ni bahu, ni hidhamu ni bahu. Dhaabbilee idil addunyaa kanneen akka Human Rights Watch, Amnesty Internationalis ta'e kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniis biyyoota gurguddoo kana faana taatanis rakkoo kana furuu irratti hojjechuuf kutannoon isin qabdan maal fakkaatame akka liigii keessaniitti? Akka liigii keenyaatti kutannoo nuti qabnu 100%dha jechaadha. Wanta duubatti deemuu hin jiru, wanti hafeeru hin jiru, maaliif hojjetamaa jira. Gara fuulduraatti immoo qaama ammattee dubbatte kana yookiin immoo dhaabbilee kana wajjin ciminaan hojjechaa jirra. Gara fuulduraatti garuu ta'uu kan qabu maalanni dhaabbilee mirga namoomaa qofaa itoo hin ta'in mootummaan adda addaallee kan akka EU fa'aa United State Department fa'aa kunis isaan illee irratti baasaa jiru mootummaa kanarratti kan nuti amma dhiibbaa gochaa jirru akka dhaabaatti jechaadha. Akka Human Rights Leagueettis akka Human Rights Watchittis waliin mareenillee dhiibbaa kan gochaa jirru warra du'e yookiin warra hidhame gabaasuu qofaa otoo hin ta'in mataa isaaniitti Human Rights Commissionerii mataa isaa gaafateera mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhanii yoo danda'ame qaamni lammaffaa qaamni sadaffaa galee akka to'atu yookiin akka ilaalu wanta ta'aa jiru akka gabaasuu jechaadha. Yoo ammas immoo lammaffaa immoo mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaan godhame mootummaan kun karaa sirriitti akka deebi'u qabatamatti kan ta'e takkaa fi akka fudhatan dhiibbaa irratti gochaa jira gama keenyaa mootummoota adda addaatti jecha mootummootni kun mootummoota Itoophiyaa gargaaran ikoonomiidhaan jechaadha. Ani calliseen dubbachaatti jira osoo hin taane itti dhiyeenyaan waan biyyattii keessatti raawwachaatti jiru hordofuun sirriitti bareecheen beeka kan jedhani obbo Gaaromaan kan Oromiyaa keessatti raawwatu.
Harka fuunee daawwattoota keenyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa dhaqqabu oduu qabannee dhiyaannee jirra. Poolisoonni liyyuu haayilii kan hoomaa waraana biyyattiin deeggaraman ammas daangaa Oromiyaa ugguun namoota irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiran akkuma itti fufeetti jira. Kun geggeeffamaa kan jiru godina Baalee aanaa Raayituu keessatti yoo ta'u jiraattota irratti dhukaasa roobsaniin namoonni 3 madaa'uun himamee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti dhiyaata. Hidhattoonni liyyuu haayilii jedhaman kun wayita garagaraatti daangaa Oromiyaa humnaan cabsanii seenuun erga tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatanii booda qabeenya saamaa jiran. Dhiheenya kana godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii magaalaa Minootti lola uummata irratti bananiin nama tokko yoo ajjeesan namoota 6 madeessuun kan dagatamu miti. Kana kan mi'eeffatan milishoonni kun ammas gara godina Baalee imaluudhaan aanaa Raayituu keessattis namoota 3 irraan miidhaa dhaqqabsiisanii jiran. Jiraataan aanaa Raayituu akka nuuf himanitti poolisoonni kun yeroo gara yerootti daangaa Oromiyaa humnaan sarbanii seenuun jiraattota irraan miidhaa dhaqqabsiisuun itti fufee jira jedhan. Namoonni 3 miidhamuu nuuf himanii ammas daangaa irratti rakkoo wal fakkaataa geggeessuuf qophaa'aa jiru jedhan. Aanaa Raayituu keessa haroo lafa akkuma hadhaawaa gadi lafa huduudhaan kama sallahadii fi daangaa Raayituu gidduu warri naannoo shanii kun boombii dhukaasee naannoon Oromoo gootanii duulee nama keenya nama 3 harka qabsee ture irratti manni illee duulee lolaasee amma ulbira ta'aa jiru. Homaa diinarraa garaagarummaan qaban jiraanni isaan fayyadaman odoota fiiree kana wal fakkaatanii achiin biyyatee na fiiguu lafatee na fudhachuuf yaaduu waan akkanaati wanni isaan dalagaa jiru. Loote galtoonni kun ergaa hoomaa waraana biyyattiin deeggaramanii daangaa Oromiyaa hulluuqanii seenanii booda namoota isaan miidhaa irraan gahan kana maqaa nuuf himanii jiru. Amma nama Bishaan jedhamu tokkollee achitti innillee Oromoo daangaa dubbaa jiru ganda hedduu daangaa Somaalee fi wanni kana jira. Achitti mukaasan immoo kukutamee asillee namni martinuu gara Somaaliitti hin qabu walitti jiratanii dhufaniituma dhukaasa walitti bananii turanii dhukaasan gidduutti makalaasayaan seentee addaan xiqqoo akka waan dhaabduu gootee garuu wanni nama gaddisiisu bara maraayyuu bararraa gabriidhaan uummata keenya lafa isaanii dhiibuudhaan qinxaan godhamaa jiru hammaman jedhamu. Poolisoonni liyyuu haayilii miidhaa kana kan dhaqqabsiisan haaraa akka hin taane nuuf himanii jiraattonni garee kana ofirraa dhoorguuf wayita gurmaa'anitti loltoonni agaazii danqaa uumaa jiru jedhan. Wayita milishoonni kun namoota irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiranitti ammoo wanti isaan dubbatan hin jiru. Kun kan agarsiisu duuchaan uummata Oromoo lafarraa dhabamsiisuu fi daangaa Oromiyaa muranii saboota birootiif kennuu akka ta'es ifa galaadha jedhan. Kaayyoon hidhattoota kanaa babal'ifannaa lafaa yoo ta'u tumsa guddaa kan argatan mootummaa federaalaa kan ufiin jedhurraa akka ta'es namni kun dubbatan. Daangaa Oromiyaa humnaan cabsanii seenuun namoota irraan miidhaa akka dhaqqabsiisan kan gargaare loltoota agaazii mooraa waraana Gindhiir qubsiifaman ta'ullee namni kun ibsan. Ammalloonni isaan qalqaale naannoo kana aanaa Gindhiirra warri makalaatee ramadame kun warruma afaan Somaalee haasa'u kana. Kun kanaan osoo jiru hoomaan waraanaa wayyaanee meeshaa qabdanii kadhaa jechuun jiraattota hiraarsaa akka jirus namni kun himanii jiru. Amma qawwee fi qabeenya qaban garaa galmeessuu qabdanii mootummaa fi kennuu qabdan jechuudhaan irraa hiikachiisanii harkatti deeffachuudhaaf labsiin akkasii kalaqamee jira. Walgahii qondaalonni OPDO dheengadda magaalaa Burraayyuutti geggeessan irratti mormiin jabaan isaa mudachuun sagaleen waraabbii galma sanirraa miliqee nu ga'ee ni mirkaneessa. Jiraattuun magaalaa Kattaa Burraayyuu akka dubbatanitti maqaa haaromsaa jedhuun aangoo wal jijjiiruun keessan akka sunsumatti bakka wal jijjiiruu malee bu'aan dhufuu tokko hin jiru jedhan. Oduu booda gabaasa addaa qabnaa nu hordofaa. Namoonni 200 ol ta'an godina Arsii aanaalee Roobee fi Balee Gasgaarirraa qabamanii mana hidhaa Balee keessatti hidhaman dhukkubsaatti jiru hedduu hammaataa akka ta'e himuudhaan sabni Amaaraa akkasumas sablammiileen biyyittii mirga isaaniif gaafachaatti jiran ukkaamsamuun heddummaachus akkasiin eeru. Pakeetti kan ta'aa jiru gaddisiisa. Ani immoo eenyaa waan beekuuf waan faana deemaa jiruuf Itoophiyaa keetti kan uummata Oromoo fi uummata walumaa galatti uummata Amaaraa irratti taanaan irra caalaayyuu warra mirga isaanii gaafatan irratti jira. Kan raawwatamaa jiru dhuguma akka ilma namaati yookiin akka alam namaa irratti kan hojjetan irratti hojjetamaa jira. Gochaan mootummaan wayyaanee lammiilee isaarratti raawwachaatti jiru sarbamiinsa mirga namoomaa guddaadha. Kan jedhanii Daayikteerri Leegii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqasaa sabichi irree tokkoon dhaabbachuun sirna kana ofirraa fonqolchuun furmaata jechuunis dhaamaniiru.
Labsiin atattamaa uummanni akka rakkina keessan galle akka balaan uummatan qaqqabnedha labsiin akkasii bahuu kan qabu. Itoophiyaan garuu labsii kana booda uummatatti mana cufee loltoota isaa ergee mana keessatti ajjeesaa jira jechaadha. Haallaadha jechaadha. Labsiin kun labsii uummata irratti uummata gaaga'umsa irraa dhorkuuf yoo ta'in labsii uummata irratti gaaga'umsa geessisuuf kan labsamedha jedhee fudhachuu kan danda'a jechaadha. Kanaaf amma saanaan kan nu baasu kan uummata baasu uummanni kun cimee mootummaa kana fuuldura dhaabbachuu qaba. Karaa kanaaf gara fuulduraatti deebi'uun hin jiru maaliif wanti hafaa jiru hin jiru jechaadha. Akka seera addunyaatti jechaadha. Jalmannee osoo hin ta'in faana buunee hordofaa jirra gabaasaa jirra uummannis immoo kana beekee gara fuulduraatti dhiibbaa irraa gochuu qabaa jechaadha. Mootummaa kun mootummaa uummata fixaa jiru waan ta'eef uummanni harka kennuu hin qabu. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma amma gara gabaasa addaa qabnutti isin dabarsa itti dhiyaadha. Uummanni Oromoo durirraa jalqabee haga ammaatti sirnoota cunqursaa ofirraa fonqolchuuf jecha qabsoo geggeessaa jira. Karoorri leellistoota sirnoota darbanii fi ammaa kunis kan wal fakkaatu yoo ta'u keessumattuu lafa Oromiyaa fi qabeenya Oromoo saamuu irratti bobba'anii jiran. Maqaa misooma ariifachiisaa fi tarsiimoo guddina biyyattii jedhuun sirni humnaan biyyattii bulchaa jiru kun waggoota 25 oliif lammiilee nagaarraan miidhaa hammeenyaa dhaqqabsiisaa jira. Afaan tokkoon sirna mirga dimokiraasii diriirsuu maqaa jedhuun ummatoota biyyattii qalbii hawataa kan turee fi karaa lafa jalaatiin ammoo qabeenya isaanii saamuu irratti erga bobba'ee oolee bubbulee jira. Bara 1996tti karoora maastar pilaanii Finfinnee jechuun karaa dhoksaatiin qondaalonni wayyaanee erga haala mijeeffatanii booda sadarkaa naannootti gadi buusanii marii geggeessuuf yaadaa turan. Yeroodhaaf mariin isaanii harkatti haa fashalaa'u malee bara 2014 hojiirra oolchuuf ifatti socho'uun waan dagatamu miti. Haa ta'u malee karoorri maastar pilaanii Finfinnee kun waggoota 2 dura kan dhiyaate yoo ta'u mormii ummatichaatiin ammas harkatti isaan hafee ture. Bara 2014 keessaa mormii geggeeffamee ture irratti namoonni 78 ol ajjeefamanii jiru. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru erga dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasee booda ammas bifa haaraan labsii qindaawaa magaalota Oromiyaa Finfinneetti makuu maqaa jedhuun ija isaa hidhatee as bahee ture. Labsiin qindaawaa magaalota Oromiyaa kun kan of jalatti hammatu aanaalee 17 fi magaalaalee 37 ta'uun isaa beekamaadha. Bal'inni lafa kanaa tilmaamatti heektaara miliyoona 1.2 yoo ta'u karoorri sun qotee bultoota hedduu kan lafa isaanii irraa buqqisu ta'ee mul'atee jira. Kana mormuudhaan ammas bifa haaraan bara 2015 magaalaa Gincii irratti mormiin eegalee ture. Mormiin kun osoo addaan hin citin dhawaataan Oromiyaa guutuu aanaalee 350 irratti bifa adda ta'een geggeeffamaa jira. Mormii kanarrattis wareegamni olaanaan homaa waraana biyyattiin uummata Oromoo mudataa jira. Yoo xiqqaate waggaa tokko oliif mormii geggeeffamaa jiruun namoonni 3,000tti dhiyaatan loltoota hammeenyaan guutamaniin yoo ajjeefaman 60,000 ol ammoo manneen hidhaatti raarfamaa jiran. Qaamota nageenya wayyaaneen ukkaamsamuun isaanii immoo argaa dhageettii lammiilee hundaa ta'ee jira. Dhimmi kun hedduu kan isaan rifachiise aadde Aanaa Maariyaa Gomes yeroo sana paarlaamaa gamtaa Awuroopaaf xalayaa barreessanii akka turan miidiyaaleen gurguddoon BBC dabalatee gabaasaniiru gabaasaattis jiru. Dooktar Mararaan har'a erga hidhamanii guyyoonni 8 darbaniiru. Mana murtiittis al tokko dhiyaachuudhaan beellamni isaanii itti aanu immoo mudde 28 bara 2016 akka ta'us manni murtii kun beeksisee jira. Hooggantoota isaanii keessaa gareen obbo Baqqalaa Garbaafaa immoo mana murtiitti kan dhiyaatan mudde 26 bara 2016dha. Hidhamuun jarreen kanaa guutummaatti biyya keessaa fi alatti raafama guddaa uumeera. Kun immoo deeggarsa mootummaan wayyaanee karaa dippiloomaasii argachuudhaa malu hubuu ni mala jechuunis himamaatti jira. Mootummaan wayyaanee hidhamuu Dooktar Mararaaf akka sababaatti kan himachaatti jiru garee shororkeessitootaa waliin walgahii irratti argamte kan jedhuun yommuu ta'u paarlaamaan gamtaa Awurooppaa immoo xalayaa har'a baaseen waltajjiin Dooktar Mararaan irratti hirmaatan 9 bara 2016 miseensota paarlaamaa gamtaa Awurooppaa akkasumas immoo aktiivistootaa fi atileet Faayisaa Leellisaan waliin ta'uu ifa baasee jira.
hidhamuun Dooktar Marraas ta'e hooggantoota Koongireensii Federaalawaa Oromoo akkasumas lammiilee biyyittii sirrii miti kan jedhan immoo Daayirektara Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa Obbo Gaaromaa Waaqasaati. Labsiin yeroo muddamaaf jedhame wayyaaneen baases sadarkaa idil addunyaatti yoo ilaalame fudhatama hin qabus jedhaniiru. Jalqabumarraa ka'ee akkamitti akka hidhame yookaan ibsaa jiran isaanii labsii keenya cabsee boqonnaa lamarra kan jiru cabsee kan jedhudha. Kana jechuun mormitoota wajjin yookiin shororkeessitoota wajjin namoota jedhaman yookiin dhaabbotii jedhaman waliin qunnamee haasa'uu hin danda'u kan jedhu irratti hundoofne jedhu kun gonkumaa ta'uu hin danda'u nuti kan morminu isa qofaa yoo hin ta'in labsii nuti labsamuusaa mormaa jirra. Kanaaf walumaa galatti biyya tokko keessatti dimokiraataa ofiin jiru keessatti namni polotikaa akkamitti jiruu danda'a, polotikaa akkamii ijaaruu danda'a, socho'uu danda'a hamma balaa tokko hin buufne seeraan ala, seera addunyaatiin ala, istaandardiitti gadi kanaaf akka itti ilaallaa jechuudha. Haala kana keessatti mootummaan wayyaanee baajata biyyittii walakkaatii olitti kan tilmaamamu gamtaa Awurooppaarraa argachaa walfalmii akkasii keessa gamtaa kana waliin yoo seene immoo egereen mootummaa Itoophiyaa gama hawaas dinagdee fi siyaasaan jiru immoo sadarkaa yaaddessaa keessa seenuu ni malaa jedhu xiinxaltoonni siyaasaa akka yaada isaanii kennaa jiranitti. Godina Harargee dhihaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Micataa keessatti adda bilisummaa Oromoo maallaqaan deeggartan jechuun Komaandi poostii jiraattota naannoo sanaa hidhaa fi shororkeessaa jiraachuun maddeen ibsan. Haaluma kanaan Zaakir Ahmad, Adinaan Hasan, Abdallaa Jundii, Naajib Taajuu, Bushraa Usmaanii fi Oromoonni biroo mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa jiraachuun barameera. Achuma aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraatti ammoo loltoonni komaandi poostii koompiyuutara abbootii qabeenyaa jaraa saamaa akka jiranis beekamee jira. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo magaalaa Burraayyuu keessatti fannifamee argamuun mootummaa wayyaanee hedduu rifachiisuudhaan namoota nagaa hidhatti guuraa jiraachuun beekamee jira. Itichaa guddataa waan qindeessee qaba. Yerootti mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun lammiilee sarbaa jiru kanatti magaalaa Burraayyuu keessatti yeroo irraa gara yerootti alaabaan adda bilisummaa Oromoo ABO gamoowwan gurguddoo fi mukeewwan dhedheeroo magaalittii keessatti ijaajjanii jiran irratti fannifamuun mootummaa wayyaanee sodaachisuun dhiphisee kan jiru ta'uu jiraattonni himani. Guyyaa kaleessaas magaalaa Burraayyuutti kan raawwate isuma kanadha. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo iddoo namni kamiyyuu arguu danda'utti fannifamee akka buledha. Kaleessa galgala alaabaa faajii adda bilisummaa Oromoo gara magaalaa Burraayyuu ganda gara naannoo Aanee Diimaa jedhamutti fannifamanii turannoo dildila gara karaa hojja duree jedhamu gara Shawaatti ceesisuurra fannisee wantuun beekamne amma ammaatti fannisamee ture. Dhukkuba tiraakomaa qabdu jechuun dirqamaan tajaajilli talaallee kennamaa fi akka jiru jiraattonni OMN itti himan. Hidhamtoonni kunniinis dhukkuba jedhame kana hin qabnu jechuun mormataa jiran. Bal'ina oduu kanaa akka nutti dhiyaata. Namni nuti dubbifne akka jedhanitti mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru namoota duuchaan qabee mana hidhaa keessatti reebuu bira darbee maqaa eegumsaa dhukkuba tiraakomaa jedhuun dirqamaan tajaajila talaallii kennaafii jira. Tiraakooma dhagiitiin dirqama godhamee talaallii kennaafii jira. Uummanni wanta kana waan isaa hin beekne tiraakooma maaltu jira maaf fudhanna jedhanii ta'ee uummanni mormii kaasatu yommuu jechuudha. Isaan harka qawwee jira waan ta'aniif yaa dirqamatu ta'ee warri fudhateen jira warri dibeetiin jira. Kanaan osoo ta'e jiru uummanni fudhateetillee dararaan adda addaa irra gaata jira. Inni wanta robooti hin jedhanii ta'e daddabaata jiru. Mana miidhaa aanaa balee wajjaa poolisii aanichaa jechuudha. Gochaan kun raawwatamaa kan jiru waajjira buufata poolisii aanaa balee keessatti yoo ta'u tilmaamaan hidhamtoota 200 ol ta'ullee dubbatan. Hidhamtoota kanarratti dhuguma dhukkubni tiraakomaa jedhamu argamee jira gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Tiraakomaan tokko hin jiru wanti tokko hin jiru mallattoo isaafillee isaa argamu tokko hin jiru. Yaa dirqamaan dhibee uummatatti fiduudhaaf jechuudhaan uummata eegsisanii dhamtoonni fudhatan jedhu. Namoota 200 akkasumas mana ilaalichaa fi shakkan ta'etti baadiyyaa keessa deemanii dirqamaan kennaafii turan. Yoo dhugumaan hidhamtoota kanaaf kan yaadan taate yakka tokko malee kanneen hidhaman hiikamuu qaban. Sirni cunqursaa kun mana hidhaa keessatti reebichaan hidhamtoota kana miidhuun hanqannaan dhukkuba faalameen dararaa akka jirus yaaddoo qaban ibsan. Kanarraa ka'uun hidhamtoonnis qoricha summaayaa kanaan miidhamuu hin qabnu jechuun mormataa akka jiranis namni kun nuuf himan. Gama biraatiin ammoo dargaggoonni 2000 ol ta'an aanaalee hedduu keessaa qabamanii gara mooraa leenjii waraana xollaa geeffaman achitti mirgi namooma isaanii sarbamaa akka jirus dubbatan. Walii jala aanota
Fadurraa aanaa balee addeellee haree fi rooba keessa gara dargaggoota 2000 akka jiru illee isa tilmaama 2000 akka jiru naqatee tollaa keessa firee jira ammaa gara ji'a namaa ga'ee jiru namni tollaa jechuudha. Maatiin hidhamtoota kanaa xollaa deemanii ilmaan isaanii arguudhaaf carraa hin arganne jechuun namni kun dubbatanii jiru. Xollaa keessatti reebicha irratti raawwatameen garmalee miidhamuu fi akkasumas ijoolleen kun umriin gaheeyyii waan hin ta'iniif dargaggoonni ja'a qofa gara maatii isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Namni ijoollee umriin isaanii osoo hin geenye jedhanii fi tokko immoo nama ja'a jechuudha akka ana walitti nama jaha ijoollee hin takka fayyaa dhabdeedhanii keessatti ijoollee immoo warra ijoollee shanii umrii isaanii hin geenye kan jedhu jalqabanii ijoolletti sunillee immoo akka yaada hin kennamne ijoollee yaada irraa fudhanneef ijoolletti sun fageessanii akka hin dubbanidhanii akeekkachiisan jechuudha informeeshinii akka hin dubbanidhanii. Hidhamuun Dooktor Maraaraas ta'ee hoogganoota paartii kafaa'oo siyaasaa biyyattii irratti miidhaa hamaa dhaqqabsiisaa jechuun daayirektarri liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqosaa dubbatan. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Mootummaan wayyaanee dura taa'aa paartii koongireensii federaalawaa Oromoo OFC kan ta'ani Dooktar Mararaa Guddinaa hidhuu hordofuudhaan miseensotaa fi itti gaafatamtoota paartichaa sadarkaan jiran irratti dhiibbaan gurguddoon ga'aatti jiraachuu kan nuuf himani miseensa paartichaa keessaa tokko kan ta'anii fi sodaa nageenyaa guddaa kan qabanidha. Dooktar Mararaan yeroo garaagaraa biyyoota alaa deemuudhaan qorannoos ta'e dhimma siyaasa biyya Itoophiyaa irratti dubbachuun nama adda durummaan biyyittii keessatti waamamanidha. Biyya alaa qofatti osoo hin taane biyyittii keessattis carraa argatanii nama sarbaminsa mirga namoomaa mootummaan wayyaanee saba nagaa irratti raawwachaatti jiru sirrii miti jechuun qeeqaatti turan ta'uudhaan illee ni yaadatamu. Mootummaan biyyittis nama karaa nagaan siyaasa biyyittii keessatti falmani jechuun beekumtii kennaafiitti akka tures ni yaadatama. Dhimma hidhamuu Dooktar Mararaa waliin wal qabsiisanii miidiyaaleen biyya alaas ta'e biyya keessaa kallattii garagaraan gabaasaatti jiru. Keessumaa immoo hidhamuu Dooktar Mararaa alanaa kana imala isaanii gara ardii Awurooppaatti taasisanii xumuruudhaan biyya Beeljeem magaalaa Biraaselis irraa magaalaa Finfinnee akkuma ga'aniin